Anggafa koo gurraacha Afrikaa akka sabaaf turuurfattee dabkaa tulluu taatee dhugaaf ijaajjitee nan bifannee gaadaa gumaachitee ni hojjennee seenaa hannee miti yoo qaroomas jaarree biraa miti. Tole kan turtii waliin goonu barreessaa giddu gala kaabaa kan ta'e waliin turtii silaa waliin goonu ta'a jechuudha. Amma dura hojii gaggeessaa giddu gala kaabaa wajjin turtii kan goone yeroo ta'u barreessaan giddu gala kaabaa mee asumaanuu silaa daawwattootaa fi akkasumallee dhaggeeffattoota akkasumallee deeggartoota sabaa himaalee keenyaatiin wal barteetiin asumaan gaaffii deebii keenyatti kan ceenu ta'a. Tole galatoomii ani maqaan kiyyaa Sooressaa Girmaan jedhama. Miseensa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala kaabaati. Gaheen hojii kiyyaa barreessaa hojii raawwachiistuu giddugala kaabaati. Akka kanaan wal barraa. Hayyee Sooressaan fayyaa ta'e isin jechaa mee haalota silaa sochiin amantii waaqeffannaadhaa giddugala kaabaa kana keessatti akkaataa kamiin kan sochiin amantii waaqeffannaadhaa giddugala kaabaa keessatti deemaa jiru kan jedhu irraa waan silaa sochii taasistan keessatti giddugalli kaabaa kun sochii amantii waaqeffannaadhaa kana dhaloota biraan gahuu irratti akkaataa kamiin akka hojjechaa jiru asumaanuu akka irraa nu dubbattan. Tole sochiin giddugala kaabaa kana keessatti gama amantii waaqeffannaatiin socho'amaa jiru bifa bareedaan caasaa isaa diriirfatee akkuma dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa caasaa isaa diriirsanii giddugaloota 5 hundeeffatee dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa socho'aa jiruuni giddugalli kaaballee achi keessaa tokko. Sana keessatti giddugalli kaabaa bifa qixa sirrii ta'een barnoota amantii kanallee kennaa kan jiruu fi miseensonni illee jaarmiyaan kun jaarmiyaa isaa ta'uu baruudhaanii hojii amantii waaqeffannaadhaa hojjechaa kan jirudha jechuudha. Sana keessatti galmoota jiran hundi sa'aatii 24 banaa ta'ee galmoota banaa kana keessatti immoo barnoonni amantii kanaa kennamaa kan jirudha. Hayyee fayyaa ta'ii akka islaamaan dhunkaastee keessatti sochii bareedaadhaan galmii sa'a 24 banaa ta'uudhaan sochiin amantii waaqeffannaa giddugala kana keessatti kan taasifamaa jirudha kan dhunkaastee. Haa ta'uti mee galmoonni tajaajila guutuu hin argatiin faanillee akka jiran kan odeeffanne yeroo ta'u haa ta'uti immoo tajaajila iddoo galmaa argachuu irratti galmoonni maal fakkaata fakkeenyaaf amma galmoonni hedduun isaanii iddoo amantii waaqeffannaadhaa akkaataa silaa odeeffanne mana kiraafaa keessatti kan gaggeeffachaatii jiranii dabalata immoo warreen silaa galma mataa isaaniillee argatanii ijaarratanillee hin jiru. Kanarratti sochiin gama giddugalaatiin taasifamaa ture mee maal fakkaata? Ayyee galmoonni muraasni isaanii iddoo ijaarsa galmaa argatanii jiru. Haa ta'u gariin kan hin arganne hin jiru jechuudha. Sana keessatti gama giddugalaatiin qaamota mootummaa qaama dhimmi kun ilaallatu gaafachaa turre. Warri gaafannee deebinuu laatanis hin jiru. Kan deebinuuf hin laannes hin jiru jechuudha. Sababni waan kanaatis tokko gama mootummaatiin iddoon lafa kaawwanne yookaan immoo lafti mootummaa kan abbaa qabeenyummaa hin qabne hin jiru waan jedhanidha. Yaa ta'u garuu sana keessatti galmoonni mana kiraa keessa jiranii sochii amantii kanaa waan isaanii ta'uu beekuudhaan miseensota irraa haga danda'amaa ta'e walitti qabuun kiraa manaallee kaffalanii hojii amantii kanaa hojjechaa kan jiranidha. Gama giddugalaatiin illee deeggarsi taasifamee galmoonni keenya sochii isaanii akka hin dhaabne mana kiraallee dhabanii akka hojiin amantii kanaa dancinneef giddugalli kan bira dhaabbateedha. Gama giddugalaatiin xalaayaawwan garaagaraa barreessinee waajjiroota dhimmi sun ilaallatuuf yeroo baay'eedhaaf yeroo lamaaf yeroo sadiif barreeffamee kan kennamaafii jiru hin jira. Warri deebisnee deebisna jedhanillee gama mootummaatiin hin jiru. Yaa ta'u immoo warri sanuma keessattuu deebinuu laachuuf fedhan qabnillee hoggaa jiraatanii gama giddugalaatiin itti deemaa jirra jechuudha. Gara fuulduraatti illee mootummaarraa waan kana deebii hin arganne jennee abdii qabna. Warri immoo galma ijaarratanii galmoonni muraasni galma ijaarratanii saayit pilaanii fudhatanii gama giddugalaatiin illee gahamee jira waan ta'eef gama lafaa awwaalcha yookaan immoo iddoo awwaalchatiin illee mootummaa gaafachaa kan jirudha. Warri lafa
iddoo ijaarsa galmaa argatanii iddoo awwaalchallee akka argataniif gaafachaa jirra. Sanii mootummaarraa deebii eeggachaa jirra. Ayyee fayyaa tahii mee giddu gala kaabaa kana keessatti galmoonni hedduun akka jiran irraa nu tuttuqteetiin jirta. Mee galmoota jiran kana keessa galmoonni lafa mataa isaanii argatanii galma irra gad dhaabbatanii hojii amantii waaqeffannaa kanaa hojjechaa jiran galmoota meeqa hin ta'u galmoota sanillee mee maqaa isaanii. Galmoonni akka giddu gala kanaatti iddoo lafa ijaarsa galmaa argatanii galma diida heexotti bulchiinsa magaalaa Fiichee keessatti argama. Ganda Duwwaaf jechuudha. Galma Garba Gurraachatti Kuyyuudha. Galma Tulluu Adalgeetii fi galma Hundee Ganamaatii jechuudha. Koonyaa Hidhabuu Abootee. Galmoonni kun galma iddoo ijaarsaa qaama mootummaatirraa argatanii galma mataa isaanii dhaabbatanii sagantaa gaggeeffachaa jiranidha. Ayyee fayyaa tahii galmoonni kun galma mataa isaanii argatanii sochii amantii waaqeffannaa gaggeessachaa kan jiranidha akka silaa nu himtanitti. Haa ta'uti malee yeroo baay'ee galmoonni kun galma mataa isaanii ijaarratanii sochii barbaachisaa ta'e haalan keessatti gaggeessaa kan jiranillee hoggaa ta'e gama mootummaatiin dhiibbaawwan garaagaraa yeroo itti galma silaa isaanuu beekan kana galma amantii waaqeffannaatiif ta'u jedhanii isaanuu mootummumti kunillee heeyyamee fi iddoo amantii waaqeffannaa keessan jedhee haa kennuufi malee yeroo itti qaama mootummaatiin faa seenanii maal gootu asii yeroo itti jedhantu mul'ata. Suni maalirraa kaheeti mee achirratti maaliif yeroo baay'ee galmoota hedduu keessa waanuma argaa turre keessattuu galma Garba Gurraachaa fa'aa yeroo darbe keessa ammallee galma Hundee Ganamaa faarree dabalatee wantoonni akkasii mul'ata. Qaama mootummaatiin waan kana kan akka amma nu ibsaa turtanitti kan kenneefi ofumaafuu deebi'ee kennee deebi'ee immoo wanni isin gootan kun maali jechuudhaan waan garaagaraa sababa kakaasuudhaan yeroo itti waaqeffattoota dararamaa jiran argaa jirra. Kun maalii fi bu'uurri waan kana maali waan jedhu asumaanuu hoggaarraa nu tuttuqtan maalii fi namaaf ifa ta'uu qaba. Bakka silaa qaama mootummaatirraan waan silaa barbaachisu guuttatee argatee ulaagaa sanaan argame qaamni mootummaa immoo deebi'ee waan kana gochuun maalirraa kan ka'e waan jedhu. Waan kanarratti gama mootummaatiin beekamtii qabna. Haa ta'u qaamni suni qaama nu beekuu jechuudha. Galma tokko hoggaa bannu qaama dhimmi sun ilaaluuf xalayaa galchinee caasaan mootummaa waggaa xiqqaatee waajjiroonni 5 dhimma kana hin beekuu jechuudha. Banuu amantii kanaa yookaan immoo galma naannawa sanitti banamuu fi eeyyama galchinee naannawa sanitti banaa turre jechuudha. Sana bira darbee iddoo ijaarsa galmaatiif illee akka ta'uuf jedhanii qaamni mootummaa nu laachaa ture hin jira. Sana keessatti dararriiwwan garaagaraa yeroo sagantaa keenya gaggeeffannu mul'achaa ture jechuudha. Sunis dhiibbaa maalitti dhiibbaa gama mootummaatiin jiru osoo hin taane bakkitti nama dhuunfanillee galmoonni keenya nurraa diigamuu nurraa cufamuu akka immoo galmoonni keenya laaffataniif sochiiwwan garaagaraa godhuu walitti bu'iinsa amantii uumuudhaaf qaamonni garaagaraa deemaa turan ture jechuudha. Sana keessatti fakkeenya waggaa fudhannee galma diida heexoo miseensa keenya yeroo 2-3 kan hidhamaa turanidha. Galma Garba Gurraachaa yookaan immoo Koonyaa Kuyyuu galma Garba Gurraachaa Ejersa Jiidhaa in ture jechuudha. Dararriin akkasii ammallee galma Hundee Ganamaa galmoonni naannoo isaan jiran Koonyaa Hidhabuu Abootee jiranii yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan miseensa keenya kan hidhaa turanidha jechuudha. Immoo galmoonni keenya akka laaffataniif miseensi keenya illee galmatti deddeebi'ee akka sagantaa isaa hin gaggeeffannee fi qaamni waan kana raawwachaa ture hin jira jechuudha. Maaliif jennaan waan kun duubni isaa walitti bu'iinsa amantii yookaan immoo jibbiinsa amantii hoggaa ta'e malee mootummaan dhimma kanarratti galmoonni kun haa cufamanii dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa galmoota kana hin qaba bakka kanaati. Sanaaf galmi kun haa cufamu jedhee dhiibban gama mootummaatiin illee waan jiru hin fakkaatu jechuudha. Yaa ta'u garuu namni dhuunfaa bakka waan kana raawwachaa jirutti qaama mootummaa gaafachaa turre jechuudha. Deebii isaa qaamni mootummaa illee waan kanaaf deebii laachuu bakka itti laaffisanii ilaalaa turantu jira. Yaa ta'u bakki itti immoo waan kanaaf deebii laachaa turantu jira jechuudha. Sana hoo ta'e malee miseensi keenya nuyi jarmee amantiiti. Wanni nu hojjennu illee waan amantiiti. Dhimma siyaasa biraatiin wanti wal qabatu hin jiru. Yeroo tokko tokko wanni isaan nu deebisanii waan siyaasa
biraatiin akka waan wal qabatu wayiitti waan wal qabsiisan hin ibsaa turantu jira waan ta'eef sanirraa illee bilisaa jechuudha. Akkuma amantii kamiitu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata amantiiti. Dhaabbata amantii isaa barsiisu malee siyaasa kamirraa dhaabbata bilisa ta'e waan ta'eef sana ibsaa fi turre warri nu deebisaa turan hin jiru, warri immoo sanas laaffisanii ilaalaa jiran hin jiru jechuudha malee siyaasa biraatiin wal qabatee yookaan immoo hojiin amantii kanaa hojii amantii biraatirraan adda ta'eetii miti jechuudha. Sochiin giddu gala keessatti taasifamaa jiru waan akka qaamni mootummaa illee quba hin qabneetti walitti bu'iinsa amantiitiin uumuudhaaf waan hojjetamaa turedha jechuudha agawwalli keessatti. Fayyaa tahii haala islaamaa nu ibsiteenii sochii galmoota seenanii galma irratti hogguruu miseensota galma sanii dararuun kan mul'atu qaama mootummaatiin haa ta'u malee duuba waan sanii akka waan biraa jirudha kan nu kaastanii namoonni amantii dahoo godhatanii aangoo qaban sanitti fayyadamuudhaan silaa dararii kan gaggeessaa jiranidha akka silaa isin asii nu kaasaa jirtanitti. Yaa ta'uti waan kanaaf furmaanni waan kanaa maal ta'uutii qaba immoo dabalata sochii gama amantii waaqeffannaatiin jiru kanarratti miseensonni illee haa ta'u koreeleen amantii waaqeffannaadhaa kun sochii kana milkeessuu irratti maal gochuu qabu akkaataa kamiin deemuu qabu waan jedhu sana osoo nu kaastanii bareeda jechuudha. Yaada furmaataa waan kanaaf maaltu ta'uu qaba akkaataa kamiin deemamuu qaba waan jedhu san wanni silaa fala ta'u waan kanaaf dararrii kana dhaabuudhaaf akkaataa kamiin deemuu qaba waan jedhu san namni asirraa waawwachuu waan qabuuf. Nuyi akka dhaabbata keenyatti yookaan immoo akka nama amantii tokko hojjetuutitti akkuma amantii kamiitu miseensa keenya hin beekna jechuudha. Maal isaan akka hojjetanii saniif miseensonni keenya tuttuqaawwan yookaan immoo qaama mootummaa balaaleffaturra adda ta'anii waan amantii qofa akka hojjetaniif yeroo baay'ee leenjiin hin kennama. Gorsoonni garaagaraa illee hin kennama jechuudha. Namni miseensa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaadha ta'e waan amantii qofa akka hojjetu sana malee immoo namni bakka bakkatti akka socho'uuf qaama biraallee akka hin fakkaanneef galma tokko galma biraatti akka socho'u gargaarsa gama giddu galaatti illee haa ta'u gama dhaabbataatti wanni laatamaa ture jira jechuudha. Sana keessatti yeroo itti koreeleen keenya qaama biraa ta'anii akka hin shakkamneef xalayaan gama gaggeessaa giddu galaatiin laatamaa turetu jira. Waraqaan eenyummaallee miseensota keenyaaf laatamaa ture jechuudha. Suni miseensonni keenya hojii amantii kanaa warra hojjetan hunda warra dhaabbanni kun abdii irraa qabu yookaan immoo warra dhaabbanni kun miseensa keenya jedhee itti amaniif waraqaa eenyummaa laannee sochii amantii kanaa hojjechaa jiranii jechuudha. Miseensonni keenyallee bakka jiranitti hojii amantii kanaa qofa akka hojjetaniif dhaamsi gama giddugalaatiinis haa ta'u caasaalee qabnu hundaan darbaa ture. Saniif nuti akka nama amantii tokko hojjetuutti siyaasa kamirraa bilisa taanee hojii amantii keenya hojjechaa kan jirrudha. Haa ta'u garuu tuttuqaan karaa biraa gama amantiitiinis haa ta'u gama mootummaatti caasa mootummaatiin illee haa ta'u nutti deemaa jiru kana mootummaa illee ilaalcha keessa galchee waan kana furmaata akka nuuf kaasu dhaamsa laannaa fi nullee wal taanee hojii amantii keenyaa akka hojjennu waan qabnu irratti illee abbaa akka taanu dhaloota keenyaaf dabarsaa. Hayyee horii bulii fayyaa tahii turtii haga ammaa waliin taasisne keessatti waan silaa ka'uudhaa qabu asii sooressi nu kaasetiin jira. Saniif turtii waliin goone kana keessatti waan silaa dhaloonni keenya gochuutii qabu akkaataa silaa deemsa isaa keessatti maal akka gochuu qabu nu kaasetiin jira. Saniif horii bulii fayyaa tahii nama waan dhalootaa hojjetu ta'isiin jenna. Turtii waliin taasisne kan guyyaa har'aa asuma irratti kan xumuru ta'a. Yeroo itti aanu kutaalee yookaan immoo koreelee giddugala kaabaa kan biroo waliin illee turtii taasisnee kan haala sochii amantii waaqeffannaadhaa giddugala kaabaa kana keessatti jiru maal fakkaata maalirra jira gara fuulduraaf eessa gahuuf deemaa dhaabbanni kun waan jedhu yeroo biraa kan qabannee isinii dhiyaannu ta'a. Saniif turtii waliin goone keessatti haga waliin turretti wanti jiru kana fakkaata. Asii ogeessi kaameraa keenya kan nufaana ture akaafaan abajjee waraabbiidhaan kan nufaana ture fayyaa ta'ii horii bulii jennaani fayyaataa horaa bulaa turtii gaarii isiniin jennaan.
Jabu gadaa maaltu gadaa cabsaa.